nyaanni storage isaa sirrii hin taane storage irratti contamination adda addaa ta'uu danda'a. Ittaanee aduun immoo keemikaalawwan paakeejiidhaaf fayyadu kan pilaastikiiwwan kan microplastics itti jijjiiranii nafa keenya keessatti innaa galan microplastics jedhama. Baay'ee miilimeetira xixiqqaa miilimeetirii naannoo miilimeetira tokko gadi an jedhamu. Ani jaaniin mul'an gradually turee nafa keenyatti nafa adda addaa fakkeenyaaf onnee keessatti ta'uu danda'a, sammuu keenya keessatti ta'uu danda'a, tiruu keessatti, kalee keessatti waan akkasii kun storage egaa ta'u yeroo dheeraa keessatti nafoota kana dhabsiisuu danda'a. Kanaaf akkuma paakeejii irratti agarsiisutti nyaanni kun kan ol kaa'amuu qabu yookiin stoordi ta'uu qabu tempereechara isaa eeggatee yeroo baay'ee tempereechara 20-25 kan ta'etti direct sunlightiin kun denaturing godha. Tokkoffaan nyaata achi keessa jiru san bishaanis ta'uu danda'a, nyaatas ta'uu danda'a, kontentii isaan qaban denaturing godha. Lammaffaa immoo paakeejumaawwan ittiin laastikeessan isaan ittiin stoorii ta'u san microparticles jijjiiree microplastics jijjiiree innaa nyaanni nafa keenya keessatti galee in the long run yeroo dheeratti rakkina adda addaa fiduu danda'a. Kaansarii jechuu danda'ama, sammuu irratti memory loss dementia ta'uu danda'a, kalee keenya immoo dadhabsiisuu danda'a, onnee dadhabsiisuu waan danda'uuf rakkina guddaa qaba. Kanaaf wantoonni kun storage isaanii namoonni daldala kan irratti jiran aduurraa fageessanii gaaddisa jala kaa'uun barbaachisaadha. Nyaanni hunda bakka hundatti hin argamu. Nyaata kana bakka hundaan ga'uudhaaf nyaatota barbaachisan tokko bakka tokkoon ga'uudhaaf paakeejii ta'aniitoo gabaarra oolu. Akkuma isin jedhe bilcheessuudhaafis qopheessuudhaafis sa'aatii gabaabaa namatti fudhata. Kun jiruu keessatti jijjiirama ilma namaa keessatti namni guddina agarsiisu kan dhufedha. Garuu isa keessa immoo side effect qabanni kun rakkina guddaa fida. Fakkeenyaaf fresh miti wannoon kun preserve gochuudhaaf tursiisuudhaaf keemikaala adda addaa itti dabalamu jira. Keemikaalli kun nafa keenyaaf rakkina guddaa fiduu danda'a in the long run yeroo dheeraa keessatti. Fakkeenyaaf waggaa fudhatti onnee irratti nyaanni kun soogidda fa'aa itti dabalamaa wanni preservative itti dabalamaa kun cardiovascular onnee sammuu kalee maal kanarratti rakkina guddaa fida. Yeroo hundaa fayyadamnoo taane jechuudha. Darbee yoo taate yaa'u haalli isaa yoo sirriitti qophaa'ee sirriitti paakeejii ta'ee haalli immoo ittiin stoorii goonu yookiin iddoo keenya sun sirrii ta'e yaa'u yeroo gabaabaadhaaf rakkina fiduu dhiisuu danda'a. Ashaboo guddaa of keessaa qaba. Namoonni wanni nyaannonni kun qopheeffaman kun tursiisuudhaaf jecha akka inni hin banne jedhamee tursiisuudhaaf ashaboo guddaa itti hidhama. Yoo danda'ame organic fresh fayyadamuun nafa keenyaaf akkuma ilaallu dhibeen amma haarawwan baay'achaa dhufan kun keessaa contribution tokko nyaata irratti. Nyaanni nyaata wal qabatee addunyaa irratti du'aatiidhaaf kan saaxila nama baasu keessa tokko nyaata. Nyaata sirrii hin taane, nyaata baalaansii hin taane, nyaata fayyaa hin qaban taate almost nama 10 keessaa nam tokko nyaata wal qabateetti keessattuu Ameerikaa fi biyya guddatan keessatti kan inni jedhamu du'aatiidhaaf nama saaxilu nyaata sirrii hin taane inni keessaa immoo tokko isa paakeejii ta'e kanaaf. Speculation jira yaa speculation sun exactly cause and effect beekuudhaaf outcome yaa wanti sun yeroodhaaf dafee nama najjeessu ta'a. Yeroo baay'ee itti fayyadamte contributory wanni kaansariidhaaf nama saaxilan waa baay'eetu jira. Isaan keessaa nyaata fi haala jireenyaati. Nyaata dhugaatii fakkeenyaaf alkoolii dhuguu, sigaaraa fayyadamuu fi haala nyaata keenya immoo healthy hin taane. Kolesteroon itti baay'ate kana fayyadamuun
kansariidhaafis nama saaxila, dhibee onneetiif nama saaxila, dhibee dhiigatiif nama saaxila, sukkaaraaf nama saaxila, dafanii dulloomuudhaafis nama saaxila. Dimeenshiyaan jennu kan irraanfachuudhaaf nama saaxila. Wanti kun egaa suuta kan dhufuudha. Immediately harruma nyaattee harruma hin duutu. Suuta kuufamee nafa keenya keessatti kuufamee kan inni fidu waggaa 10 booda waggaa 20 booda. Kanaaf cause effect akkuma har'a waa tokko hoo fayyadamte harruma dhibee isaa sirratti hin mul'atu. Kanaaf exactly kana jechuudhaaf nama rakkisa. Garuu wanni sababa ta'an keessaa tokko nyaata. Nyaanni waan baay'eedhaaf nama saaxila. Fayyaa namni wanni nyaatu fakkaataa jedhama. Kanaafuu jiruu isaa keessatti nyaata baalaansitii fayyadamoo ta'e yoo sochii qaamaa godhe jiruu fayya qabeessa ta'e jiraachuu danda'a jechuudha. Nyaanni immoo jiruu keenya keessatti isa piilaaris tokkodha. Dhibeedhaaf isaan nama saaxilu, dhibeen irraa dhorkuus danda'u nyaata. Kanaafuu nyaanni gama baay'eedhaan ibsamuu danda'a jechuudha. Kanaaf saaxila namaa kaansariifis ta'e dhibee onneetiif strookii maal adda adda waan kana kanaaf nama saaxiluu danda'a. Namoonni beekumsa dhabuurran waan adda addaa hojjechuu danda'u. Barsiisuu dursa barsiisuun maas miidiyaadhaan sooshaal miidiyaadhaan adda addaan barsiisuun dirqama ta'a. Egaa barsiisneen booda immoo hojiirra ooluusaa leegaal boodii barbaachisa. Seeraan hojiirra ooluusaa jechuudha. Barsiisanii namni baratee jijjiira, amala jijjiiraa, hojiin isaa jijjiira. Kanaafuu barsiisuun namni gama hundaan iyyuu ogeessi fayyaas ta'e mootummaanis namni kamiyyuu wanna kana barsiisuu qaba. Nu ilaallata hunda keenya iyyuu. Hunda keenya iyyuu nu ilaallata wanni dhimmi kun wanna nu ilaallatuuf barsiisuun barbaachisaadha. Beekumsa fiduun barbaachisaadha. Ittaan immoo hojiirra ooluusaa seeranis duuka bu'anii to'annoo gochaa barsiisaa wanta san kara seeratti kara gaariitti fiduun hin danda'ama jechuudha. Namoonni daldala kanarrattis immoo bobba'an of eeggannoo gochuun uummata isaanii hawaasa isaanii fayyaa uummataa eeguudhaaf dursa kennuu qabu jedhanii yaada.